السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سجلين بدأنا نعمل على سجلين جرا سجلين غاري جرا جرتو. Welcome everybody. Ummanni nagaha, ummanni terroristiin ta'in kana man jeene ka ufin jeene baga nagaan dhuftani wanna si waliin nu qabu bilisummaadha waa'ee biyyaati. So xiqqoo jennaa meeshaa seenaa daddafa. Ummanni Ameerikaa rafaa ofirraa isin ganaadha. Gaarii jira hoyyee. Okay. Dubbadhu jedha nama dubbadhu naan jedhu jaaladhu eeggadhu ati eebaluu hennu. I don't know yoo internetni lubaase malee amma nagaa fakkaata. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nama dhibba akka ga'uuf iyyuu gahe. Waa tokkorraa dubbachuuf dhufe. Asirratti namni yaada qabdan isin seensisaa daqiiqaa takka daqiiqaa lama basalaxxana mangad salaxxana jechuun afaan oromootti waan hin jirreef basalaxxana mangad afaan amaaraatti itti makannee dubbanna jechuu basalaxxana mangad waa hubannoo wahii irratti dubbachuu barbaada. Oromoon yeroo dhaaba siyaasaa qabna nutti fakkaatee dhaabni siyaasaa koottaa takka ta'a abaa'o kafaa'o pabaa'o jennu tokko yaadattu. Wayti sun wayta namni sakraa seenee hoomacha qabatu turte jechuudha. Achii jalqabee qeerroo bakka baay'eetti qoodanii Oromoo mataa isiitu bakka baay'eetti qoodan. Har'a Oromoon bakka sadi jirti. Sadiin tana namni naa barreessitan shillimaata qabdan. Oromoon sa'aatii ammaa bakka sadiitti qoodamte. As keessa warra garaa maaliin hin seenu Oromummaan dhugaatu bakka sadiitti qoodamte. Sadiin sun maal fa'a? Mataa hidhate qofatu bilisooma. Kanaaf sadiin sun maal fa'a? Eessa dhaabatteet Oromoon har'a walirratti duulaa jirti. Eega barreessaa artiist Saalihaa Saamii argee laayivii kana seene sa'aatii malee. Barreessaa isiin barreessituu fi suuraa isii ka isiin walgahii wahii keessa teettu. Kan namni wahii maxxanse nama isii maxxanse jala seenet akkuma baratame basaase eenyu fa'atu Saalihaa irratti duulaa jira, eenyu fa'atu Saalihaa qarqaaraa jira, qixxee kanatti Oromoon bakka hagamitti wal qoodde waan jedhu raasoo dhufe jechuudha. Oromoon akka Baalee Roobeetiin xallaa Baalee Roobeetiini bakka sadi meejarii bakka sadiitti qoodamte. Gugurdicha sitti maa jiraan warra garaas keessa lakkaa'an jiru. Oromummaan dhugaa bilisummaa barbaaddu bakka sadiitti qoodamte. Sadiin kun maal fa'a? Asirra warri haroo seentan nam tokko arrabsuu hin dandeettan. Namni nama arrabse as keessaa immediately baha. Ammallee yoona jala taree booddee baha. Asirratti mataa qofaan walitti dubbattan. Gabaabaa dubbiin. Mataa qofaan ka mataan injifateetu bakka argata jechuudha. Paartii mitiif kalaas sa'aatiin ajjeesu wanna jirruufuu kana tokko Oromoo shanee jibbaa PP yookiin biltsiginnaa seene. As keessa warri garaan jiru beeka. Warra garaaf seene jira saniin lakkooyinaan Oromoo dhugaa lakkaa jechuudha. Warra shanee shira shaneetii fi shanee matan akka jirtuun jibbee PP seene Oromoon tokko san. Oromoon lammaffaa ka maqaa adda bilisummaatiin sobamee yookaan gandummaan sobamee shanee keessatti hafe. Amma lolli guddaan deemaa jiru Oromoo Tigree jalatti shanee Tigree nu
qibaatii ibsee Tigreen gaarii rakkoon hin jiru jedhee yoo ati Tigree arrabsite akka diinatitti sirratti duulu akka for example Saalihaa. Oromoon sunniin Oromoo ideoloojii warra jahaatamoota ka yoo ati waan ati deeggarten deeggarin ati jaran ta'ini ka walaayittaa si godhan ka kambaataa si godhan ka akraarii si godhan ka shayxaana si godhan santu warra leebilii nama godhu ka zirriyaa amaaraa qaban san sunniin ideoloojiin jaraa ka amaarati Oromoo leetan nam tokko waan barbaade deeggaruu danda'a jedhee amana baalee roobe jechuudha kana dhoggu sun hin danda'u haga ajjeesutti so lama tokko warri garaas keessa hin jiru remember tana yoo dagattan Oromoon bakka hagamitti akka qoodamte isiniin galu warra garaaf PP seenee jira shanee sababatee akka waan shanee jibbee akka hangaasaa kun ni lakkaa'u Oromummaan dhugaa ta dhugamaan qabsoo barbaadu ta dhugamaan Oromoon tun olaantummaa biyya san keessatti olaantummaalee dhabdu haga bal'inna isiitiin bakkee wahii argachuu qabdi jedhee amanu jibbaa shanee tanaa waan isiin gootu kaleebilii nama godhan kana laalee jibbee PP seenee jira jaruma tana bakka wama goone asumatti jedhee ka seenee jira maaliif guyyaa tokkocha yoo ati amma nam tokko wajjin si argan sirratti duulan osoo tokko hin beekan sirratti duulanii si sodaachisanii sitti shushukaneessanii keessaa baatee nutti makamtatti amanan ideoloojii jahatama ideoloojii ehappa ideoloojii idiyu ideoloojii shanee ideoloojii TPLF namni akkasitti hin deemu ilmi namaa mataa ofii qaba mataa kanaan konvinsii gootee yookaan konfiizii gootee garagalchuu qofatu namicha as fida jechuudha lama Oromoon sadaffaa ka bakka baalee roobee jiru Qureesh jechuudha guruppii kiyya kun guruppiin kiyya kami Tigree jalan seenu Amaara jalan seenu Oromoo ta'ee deema lamaanuu anaaf diina amma sii galee kana sababattee asin dheessitu kanallee sababattee asin dheessitu Qureesh biratti jechuudha lamaanuu diina bitaa mirga wal haa nyaattu harka dhayaaf ka hinjifate mataa dhoofu jechuudha bakka sadii jirti Oromoon waggaa har'aa wayitanu iyyinu san bakka tokkoo fi cinaa jirti laman taane amma Oromoon bakka sadii jirti ajaa'iba natti ta'e barreessaa Saalihaa Saamii barreessite tokko arge dubbise aslimaa isin bakka namni isin jaalanne yoo nam tokko agartan arrabaan hin deemina arrabni nama jijjiiru nama konvinsiin godhu aslimaa itti abaas maaliif namni sun san ta'e maaltu achi jira gaafadhu dubbadhu wajjin what's the problem maa sodaata haasa'u namatti haasa'ee nama amansiisuu hin dandeenye nama arrabsa uumama Saalihaa Saamii biltsiginaa taate haa taatu bakka eega taate maaliif taate Saalihaa Jawaar hidhamee akkamitti dhiiga Jawaar nyaata jettee akkanatti gaafattee miidiyaa irra dhiyeessite maaliif akka taate gaafadhu dura maaliif beekte yoo diraaga xuuxxeetiin hin dhayxee achi teette maaliif beekte wabaay'ee jira ilma namaa kana keessa jechuudha so namni bakka fedhe haa ta'u shanee illee haa ta'u as fidi maaliif shanee taate gaafadhu marmir mataa kasii kennee akka waa arrabsituu fi akka shishaatti xuuxuu fi shishaa jenereeshinii nama arrabsin abbaan fedhe bakka fedhe haa deemu maaliif deemte achi jettee dibeetii goote saalfachiiste at least miidiyaa irraan ariita namichi waan fedhe illee haa godhu bakka sadiin kana Oromoo jiraachuu beekuun importantiidha nama siyaasaan beeyne maal godha gariin wayyaanee malaa'ikaa godhee itti mul'isaa jira imeejii jira bareeda godhaa jira imeejii jira maashaallah jarri tana wayyee misaa'ila dhukaaste abiirraa dhukkee kaafte maal jechuu maal jechuu annaan gallan amma wayyaanee tihaatin galgala irbaata nyaattee liqimsite santu an amanee jara misaa'ila qabdu jara rookeetii qabdu jara taankii qabdu wajjiin kilaashii 15 qabadhee jala dhufee finfinnee seena akkasii dubbi maalirra walii galtan gaafiin deebi'uu qabu kana ka isin dhoysitanii duuba kanatti kaabbortuu keessa keettanii deemtaniin kana kan namni isinitti himne kana maali agriimentiin keessa maalirra walii galtan akkamii amantee wayyaanee dheengaddaleen coolataa faa shaanxaa takkaaf mallaqa wayii kiisha keettee ariite san akkamii amante tana dhiigu ajjeefte san akkamii amante ka jamaan roobalee nyaatte san akkamii amante
wayyaane dheengada makalaakaa marsitee irbaata nyaachiftee fixxe sana akkamii amantee iskeel gabbisa deebisi kana dura ummata qarma ummata wamaan beeku siyaasaan beeku jettee abiyyiin ciraaqii gootee wayyaane jala faarsoo son ta'in kana deebisi dura OMN xalaftee ilmaan Oromoo konvinsii goota no Oromoon nafxanyaaleen Oromoo diina dhagee kana Oromoo baaleetti sitti hima Tigreeleen Oromoo diina akkam taatu ajaa'ibuma argee bar uummanni keenya kun hagamtaa akka siyaasaan beekne takka bar muuziqaa wanni keessa keettee caffartii maashaallah really warri Tigreen beekne waa tokko isin hima gurbaa tokko jira maqaan isaa Shambal jedhama markaatoo akka duritti akka ammaan beeku 19 qabalee bakka jedhamutti kaftee 19 qabalee dhalata achuma dhalatee achi guddata zariin isaa Tigreedha ijoollee Finfinneeti ijoollee Finfinnee bira maaltu jira waa tokko jira ka dhugaa ati ijoollee Finfinnee bakka feete dhaladhu zarii feete tahi ya safar jedhama bakka ati itti dhalatte san ijoolleen jirtu akkuma obboleessa keetiitti addaan hin baaftu balaan fedha soo dhufee dabarsiteen kennitu kun ijoollee Finfinneeti akkasi jirra dhugaadha kun ani naannawa sawwaan ta'a tureef mucaa kana sirriitti beeka waggaa baay'eef beeka naa ijoollee hiriyaa isaallee mara beeka tokko Silxee tokko Walanee tokko Oromoodha beebii ka jedhaniin tokko ijoolleen sadiin tunniin beestii isaati jechuudha ijoollee naannoo takkaatillee beestii isaati eegaan biyyaa bee ijoollee tana bilbilee natti himte ijoollee gaafadhe ka amiin nagayaa kun nagayaa jedhee gaafannaan maarshaal jennee gaafannaan maarshaal innaatu linfaat baaddaa goonoo naan jette ijoolleen ማል ምንድነው ታዲያ ባደግ ቢሆን ታዲያ ሰላም ነው ኖ እዚህ ያስተቆረን ነው ኑቀብሲሳ ጅረ ኑጉርሲሳ ጅረ ማሊ በርሙጫን ኩናች ደለተ ያች ጉደተ ጆለ ቢፊኔ ብሮ ደከሲን ጅሩ በቃ ደለተ ጉደተ ጆለ ሰፈርሰኒት ዋን ፈተተ ደበርሰኒ ሲንከና አቹመ ትርስ በርሳቸው ይበሻሻቃሉ ወጅኛታ ወጅ ዱጋን ወይ ተደመን ለ ሰፈር ወይ ወልጉረተኒ ደመን ወኒ መሩ ደለጋለኛ ንለ ወኒ መሩ ጆለ ቢፊኔ በሰፈር Tigre jechuun kana balaan fedhe yoo bu'e jara garaa jaraan agartu Eertiraan achi antu sunu waan hamaaseen gosa hamaaseen affaariin uf keessaa qabduuf libbi Tigraay karaa jedhamu jira onnee jiraa waan hin argineef waggaa 10 yoo wajjin jiraatte maqaa isaa ka dhugaan beektu jetti akkamitti iskeel gabbisaa faati doktoroonni keenya kunin amananii har'a Tigree wajjin harka dhayan ani bar karaan galin okay biltsiginnaan diina ilmaan Oromooti nama gabbaasee shuutii godhee ajjeesu an kanan deeggaru osoo balaan fedhe bu'e kanama gabbaasee kilaashiidhaan nama ilma namaa manaa gabbaasee ajjeesu kun mootummaa Amaaraati dangerous Oromoon ofirraa kaasuu qabdi shakkiin hin jiru Tigreeno ani bar maaltu diina lamaan keessaa addaan filachuu isin geesse addaan filatee ka piipillee piipii isaa akka ati deeggartuuf ka shanee Tigree irratti duula shaneen Tigreellee akka ati shanee Tigree deeggartuuf ka piipii irratti duula warri qixxee kana jiru as baanee dubbachuu qabna warri haqa qabu warri zarii isaa keessaa nam tokkollee taatu Tigreen cafayte zarii isaa keessaa har'allee abii amaarri kunillee amaarri taayitara jiru kunillee nam tokko cafayte gabbaanee dubbachuun importanti Oromoon yeroo maraa haqa qabadha isin gara galchaa jiran asoo isin hin beeyin asoo isin hin beeyin kaleessa nama hohii waan inni sheerii godhe arge alii nama jedhamu nama caffira hammese shaneedha shanee guddaadha mirga isaati shanee ta'uun mirga maaliif shanee taate miti Oromoo akka hubattaniif maqaa namaa kaasee dubbadhaan waan deemaa jiru isin hin galle girisaan kun gir jedhee deemuu malee isin hin galle gara deemaa istan mucayyoo takka jira mucayyoon tun biyya Ingilaand jirti baay'ee deeggartii Tigree isin shaneellee deeggartii shaneedha Tigree deeggartii muuziqaa Tigree malee Tigreedha isin jechuun qorqabbiin isii akkuma Masfiin Fayyisaa qorqabbiin isaa Amaaraa qorqabbiin isii Tigree mucatti garuu Oromoodha mucayyoo tana sheerii godhe namichi kun jala seenee waan isin eeganni sheerii godhe waan isin kaasuutu ilaale sigale Dabratsiyoon hin jalqabdee Dabratsiyoon hin fitte mucayyoo amma ata sirriitti Oromoon tokko maal hubatta isin uummanni maal ta'aa jira garam deemaa jira tokkoffaa warri siyaasaan beeyne ilmaan Oromoo rabbi nu haa barsiisu nu marruun beeynu
jaalattanii jibbitanii samii guduuddanii waan feetan dhayxanii Tigreen torbaan tokko lama keessatti injifatamte. Guyyaa har'aa Adawaan qabame, kaleessa Aksuum qabame, Shireen qabame, quba qabdu biyya beetu, kaartaa beetu. Maqalee walitti qabaa jiran jiratti. Maqalee charchii keessatti, gabayaa keessatti teettee akkamitti achi keessaa baafna bishaan itti naqnamoo aaran itti baafna jira. Sitti hin fakkaatin birgeedii lama jiisine yoo ta'edhaan sanfaa sheerii godha miskiinni kenna. Hin beeku jechuun manni kenna waraanuma kana. Allamaaxaa keessatti bakka tokkotti jajjaba raayyaa keessatti bakka tokko jajjabeessitee dho'itte dhumate. Misaa'il lammisiin olii gadi dhukaastu kun warruu keessa siin buuftu kun misaa'il aynata afurtu jira biyya sana achi maqalee keessa kan makalaakaa jechuudha. San keessaa tokko qofa. Aynata tokko qofa harkatti hafee socho'aadha kun makiina irratti illee feeta taankii irratti illee feeta kiiloomeetirii 250 deema. Kana waan harkatti hafe 20 illee harkatti hafutanii darbatti waraanni kan hinjifatamuun at least waa lama gugurdaa qabaachuu qabda hinjifachuuf. Bakka meeshaa seensifattuun qawwee seensifattuun qallaba seensifattuun qabaachuun waraana tokko hinjifachuuf very important number 1. Lammaffaa alaamaa kan kee ideoloojii kan kee maal sa'aatii ammaa kanatti uummanni Tigree hin deeggara yoo Tigraayin isinif fakkaate waatin hin beekne jechuudha isin galle. Warri isaan deeggaru warra benefiitii argate warra fayyadame miliyoona 2 akka gahu akka baalee roobee gammatutti. Haga nama miliyoona 2 irraa miliyoona 3 4 warri liqimsee dhadhaa dhugee daima arraabate of course dhiya. Har'a yoo Aksuum hin deemtan manni irra guddaan isaa hinsatti jijjiiramee jira. Addigiraat akkas warri kunniin warra xiqqaa miti yoo lakkaa'ame baay'ee akka manam 9 10 20 dhibba takka jedhanii miti. Yoo xiqqaate Tigreen miliyoona 2 irraa haga miliyoona 3 fayyadamte. Miskiinni achi ambaashaa gara galchu sun kan baxxaan deengata irraa fixe sun ammoo argaa jiraan fedhu. Achitti addaan jirti dubbi. Maaliif uummanni nyaata gir jedhee hin dhiyeessineef mul'ifne silaa TV nu mul'ifte yeroo propaganda jiraate. Maaliif uummanni uu jedhee ambaashaa dhahee duukan fiin. Kan of gaafata kaaqli qabu. Ideoloojii jiraattu dhuufe. Waggaa 27 Tigree illee sobdeen ullee sobde. Maafiyaan wal gahe maafii akkamitti deeggarti. Maafiyaan silleef hin ta'u abbaaf hin ta'u haadhaaf hin ta'u nam tokkoof hin ta'u. Wal nyaattee akira ofii wal nyaattee akira agartan. Si galee si qarqaaruuf alayaa si ta'uuf maali agriimentiin Tigreen achumatti si qarqaartee si 4 kiiloo si geejjitee deebiti maqaletti akkasi dubbi. Barnoonni kun mataadhaan deemuun impoortaantiidha. Nibranni isiin achi keessaa qabdu hagam akka ta'e beektaa Finfinnee kana qixxeen qabeenyi ka Tigreeti sa'aatii ammatti. Qabeenyaaf lola maafiyaan addunyaa irratti. Kaarlos beektaa Kaarlos hin beektaa maafiyaa Saawuz Ameerikaa qabeenyaaf lola. Iskeel gabbisaa guyyaa 5 nyaatu Finfinnee keessatti waggaa takka yoo jiraate jabaatee suufa uffatee Tigree wajjin taa'u achi garagalchiti dhoyite. Tigree hayyaloo min ajjeefte amantee amma jira harka nu dhuisisaa jirta achi maashaallah muuziqaa Tigree keessa kennu. Kinfee beektaa kinfee jechuu dhageette የደህንነት ኃላፊ dhageette itti aanaa mallas dhageette eenyu nyaata eessatti du'e akkamitti du'e guyyaa adiidhan makkoonninoች ክበብ bakka jedhamutti xura hayiloochii keessatti dhoyitee ajjeefte. Kinfee mana dhugaatiitti dhoyitee ajjeefte wanni hayyaloomi. Ati akkami amante Iskeel Gabbisaa an kana deebii argachuun impoortaantiidha. Iskeel Gabbisaa itti aanaa habtee gabbisoonni kunniin akkamitti amantan Tigree. Moo isinuu Tigree sirrii yamman keessanuu. Maal nuti asirra duyda kanarraa dhullaa qabna. Tigree jala seennu malee Amaara jala seennu malee hin bilisoomnu. Nuti biltsiginnaa kamoramnuun በምክንያት ነው. Nama tokko kamoramnuun nuti diimaa gurraacha kanaa miti durba beera kanaa miti በምክንያት ነው. ምክንያት waan jedhamu jira. Anasoo mootummaan Amaaraa salaaleen ashkara godhatee amma biyya bulchaa jiru kun mootummaan ammaa kuni AS jedhama maqaan isaa AS akkan jenne AS yookiin Amaara salaalee jechuudha. Amaaratu salaalee qabatee inni abbatochi achiin nu bitaa jira. Mootummaan amma salaalee ashkara godhatee nu bulchaa jiru kun asoo salaaleen achi keessa jirtu humna godhattee garagalchitee Amaara booksiin funyaan keessa dhahuu jalqabde jechuun zimbal mina gabba biyya keessa jechuu jalqabde baalee roobeen deeggara warjaa. An ashkaran deeggaru by any means. Amma kiyya argee tokko
ማል ጀሬ በረሰ ደንገድ ምንድነው የአማራ ክልል በኋላ ክሌም ለማድረግ ነው እንዴ ኑቱ እንጂ ፈተየቹ ፏን እንታኔ በረሰተኒ ለኪሳ ኩንስሪ ምቲ ሲሬሳ ጀላ እንከረተ kan ande garoona so qiyaaman buute amaarri nuti injifate jecha arti liyyoo lechi ergite saniif wayyaanee nu kuffise jettanii egarees dhuftanii nu nyaachuu heddanii warraafe maaliif amaarri dooktar abiy hin qofa naxxalteetiin deeggarti warra kasuu bataachi ያሉ ናቸው እንጂ እሱ ምንም ችግር የለም ጀረ ቄሲን ተቆራ ገባይ ቄሲን አማራ ችግሩ ከበታች ያሉት ናቸው ከበታች ያለው ማን ነው ሽበልጽ አብዲሳ ኤኑ ገቢሳ ጅኒ ታየ ደንዳ ከኒን ጠረጊ ati amara nu galte wali galle keessa wali galle zarin kenna kasi ati amma kasi gadi taragiya bakkamatti amara zeena otele dumal deredi lisa kannin kashane jinni rabbi chumatti bagara de entadem akati amara biye take over goda jirtu ra haso barbadam way ta haso to amara kami haso iti mataan haso iti duga dubachuuf illitin jira warra qumta san jiran jiru sunnin gojame sun agaw qimanti malikanin sunni amara yahudan kunnin warri yaret ጥበቡ ወራ ናሳጅሩ ወር በሲኒገሉ ያሬት ጥበቡ ፋት ዶክተር ዳኛቸው ፋ አማራቹን ከነበር አማራ ሲንበር ከጎጃሜ ሰንበር ቤካ ጀነኑ አማ አከሸኔንቱ መታን ቀብኔ ኡመተ ከነ ከወለጋን ከሰ ሰፈራ ጀፍት በሮሮ መንዙ ወሎ የቹ ዶሮ ወር ሲያሰና ከሲደም ሲያሰን ይሁዳኑ ትገልቴ አፋን ኡምቴ ኦርቶዶክሲ አማራ ኡምቴ ከናም ቢየ ኮንትሮሊ ጎቴታና ተእንግሊዝ ፈረንሳይ ወሊ ገልቴ ያርከሩ ራሙርቴ ተና መለከ ረዱሉኑቲ ወሪ ቆምጬን ሱኒ ኦርቀቢ ጀራዋን ቀብዱ ቆፋፍ ወሊ እንዶይነ መለ ነመራ ርስቴ ቀልሱ ቀብታ ማልጀቲ አማር ወይተ ኢልማን ኦሮሞ ከና ኛቹ በርባዶ ማልጀቲ ያሶት በከወሂት ተወረብሻ ወሂ ኡመሜ ፎር ኤግዛምፕል ለማ ወለገ ከሰ ወረብሻ ወሂ በከወሂት ቀለም ወለጋ በከወሂት ኡመሜ በመንግስት ውስጥ ያሉ መዋቅሮች ናቸው ያስገደሉኝ ጀኒ ኦፒዲዮ መንግስት ውስጥ ያሉ መዋቅርን ጀርየቱ ኦፒዲዮን ኦሮሞ አቺ ከሰ ጅርቱ ሰን ቁልቁሌሲያ ልዩ ኃይል ሻሸመኔ ልዩ ኃይል ውስጥ ያሉ ናቸው እዛ ውስጥ ያሉ ያልጠሩ የኦነግ ሸኔ አመለካከት ያላቸው ኦሮሞማን አመለካከት ያላቸው ጀረን ውባስ ጀረኒ አብይን ከረት ነበር ነመኩመ ተቆፍዲ በሰደት ኦሮሞ ይርስ በከሰልቲ አማራ አፋን ኦሮሞ ቦይ ጉራጌ አፋን ኦሮሞ ቤኩሴና ኢትዮጵያን አከሲካ ኢትዮጵያን አማራ ከሰ ጅርቱ መቃ ኢትዮጵያቲን ጉራጌን ዱፌ አሰላ ቡልቹ ከቆርቀቢ አማራ ቀም ኦሮሞን ዱፌ መስፍን ፈይሳ ቢሾፍቱ ቡልቹ አደን አማራቱ ባያታች ከስ አፋን አማራ ኦርቶዶክስ አማራ ጀር ሰዲን ኩኒን ከበጀብና በከፈተ ጅራን ከና ከንጎነ ኤኑቱ ኮከኑት አጅራዳም ኑኑ ገለ ጅራ ማረ ከሚተከደም ከሚት ኑኛቹ አከረባት ከሚተካሶኑን አፉፊን ኑኛቱ ከማ አፉፌኛታ ከማ ሶን አፉፊኛታ ሰላላይ ሶን አፉፊን ልቅምስ ኦሮሞታን አፉፊን ልቅምሳም ኢምበይነኑቲ አማሪ ቦፋ ጀዌ ሱተ ሲሁዴ ሲኡካምሴ ሲሸምሴ ሲኛታ አማር ተከቲ ነከትግሬሰን ዘራፍ በለው ቀርብ እንጂ ዘሪ ይሁዳት ይረቲም ዘር ቬሪ ዴንጀረስ ኑ ገለ አከኑ ጀረረቲ ፉለ ተካንገረ ገለን ዱሌ ኡመኒ ሸዴ ጀደመ ኩን ትግሬ ደሞ ማይን ጀር ትግሬ ፋርሳኑ እንጀራ ጨልሱ እንደነኑ ነው ፋርስኑ ዲኒ ለማወል ሀኛቱ ያ ረቢ ለማኑ ላፍስ የነ ጨልሱ እንደነኑ ትግሬ ፋርሱ ቀብና አርከደው ቀብና አርግቴ ትግሬ ኢራዲቀኒ ዘምዘማን ኢራዲቀኒ ቁልቁሉ ጎደኒ ነው ይሳ ጅራ ሙዚቃ ትግሬ ፋ በረኒ ወጅነ ከነ ወለተናም ማሻአላ የጠላትን ጠላት ወዳጅ አርገው ተውሳት ያም ዱቢነ ከሲ ትግሬ ፍንደለጉሱን ሶማሌው ታተን ደለጋ ኬንያው ታተን ደለጋ ትግሬ በአማራ አበሻ ፍንደለጉ አበሻና አበሻ أصحاب الفيل سوء تأسين صباح جيران إلمان أمة مسكينة كأنك كان كهرجة كجماعة كم أي سياسة بينه كجلسة أدبلسوم ما أورمود إنقدر أكادو تي ترى لدو كده أدبلسوم ما أورمود تدرسون جرتو استفاقاتون كنان سنجان جسا جيران أويمني غبا بهاني كيلو غبا بهاني already أويمني تلفهم أويمني نمدي بجاج على الله تلفهم أورمود ideal alti ور سياسة بيكوسيتي مارن غريسان ولالتي غريسا ومدامي اسويتي وان مالجمو تكو مالجتي مالجانيم كويت دلا فدير ولتبس صلالتي غريسان امني اورموغون كسياسة لا بيكو فدابي تاجر درو يمني نما بايلا ار انا بدي بجهاتور بمالف لا انت لفهم تلفون مبر او يمني نچو مجرا او يمني نكو مجور كاي جرتي وان ناسو جبنم
eenyu achirra dhiyaataa jibbe namni maaltu dalagamaa jibbe namni maaliif wanni tokko Oromoon akka waliin geenne irra dhiisanii achi Tigree deeggaraat achi balaw jedhanii asii ilmaan Oromoo Harargee fi Arsiin bayaa karaa cufaa jedhan kana jibbe ummanni. Labsiin kun maaliif takkaa successful hin ta'in? Waan duuba jirutu sharri hidhaa duubaa ka Oromoon hin agarre tokko jira ka kiisha keessa kaatee jira deemaa jiru. Tigree wajjin dhufnee mootummaa kana jeeqnee girgirii uumnee mootummaan biyya alaa involvii godhee mootummaan cehumsaa uumamee kootii tokkosnee shamizii tokkosnee gallayaa. Allahu akbar. Way calculate way doktorummaa maashaallah. It's not gonna happen. Amarri takkaa gadhiisee hin beeku akkana taayita umrii isaa. Amarri yookaan dhukkee irraa kaaset abeet gaashe jedhee bula. Yookaan dhukkee irraa kaaset abeet gaashe jettee bulta lamaanuma kana. Soostanya mangade dha Amarri. Oromoo miliyoona 60 wali qabanii hidhachiisanii sammuu fi mudhii hidhachiisanii bilisoomsuu dadhabuurra Tigreetti rarraati. Dandeettii namni hin qabne akkana namarra ra'eetiniin agartee namni gindii ta'uu hin dandeenye utubaa ta'uu hin dandeenye qirincaafi maal afaan Oromootti qacceedha. Qirincaafitti rarra'ee sillee liqimsiisee ufillee bishaan keessa dabarsa. Kana Oromoon beekuun importanti. Namni hoo jedhe namni ati beektu kafaloo baay'ee qabu jedhe gir jalan jedhin. Gir jettee har'a hidhaa keessa ciifta. Gir jettee har'a kaleedhaan fincaa'uu dadhabdee cinaa tokkotti ciifta. Asoo dhaabattee yaadde. Asoo shishaa lafa keettee teettee tasgabbii walaalte. Waan tokko yoo haaraa dhageettan amma maal jedhan araaramuu heddii jedhanii maxxansan ijoolleen maan beeku aktivistiin. Sila uummanni maal ta'e? Amma maqaa jiraatu ina warra wal kabajnu. Araaramuu hedan jedhanii barreessan. Abiy araara gaafatee mootummaan South Afrikaa dhufee obasaan jedhu. Kun waan dijitaalii wayyaanee barreessitu. Jarana wayita waan haaraa dhageettan sa'aatii 24 callisaa sabara laala. Wanni haaroon hin jiru dijitaal wayyaanee Islaam Oromootu jira. Dijitaal wayyaanee Islaamatu jira, ka Kiristiyaanatu jira, ka Waaqeffata jira. Oromoo as keessaa bitame kanneen irra guddaan isaanii harka 98 shane warra undercover shanee fi gilsi shanee jechuudha. Shaneen lama warra dhokateetiniin Oromoo fakkaatee si wajjin qibaatii ibsatee deemu jira. Undercover shanee aliin beeka takka takkaan beeka. Maqaan isaanii Hamzaa Hussein Ali maal hin beeka. Sakandiin turaan uladhee beeka. Saree Jarman hin shaneedhaaf. Saree Jarman beektu. Kaashiisha qabu ulate nam tokko na jala taruu hin danda'u. Irra guddaan ijoollee baalee keessaa warri shanee ijoollee teenna wayita akkana jedhu akka arraba hin seene. Ijoollee teenna ta qollaa keessaa dhufte yoo gammoojjii jedhanii artan. Warra shamiziin guddate beektu. Jara maaliif uummanni uumamattuu namni qollaa keessatti dhalatee guddate buzuu sharreelloo. Salaatuu qabdi jedhu qajeelatti salaatanii zakaa baasatanii garaan jiraa qulqulluu maashaallah. Aanan re'ee aanan gaalaa maalii kana waan guddataniif. Tolo understand yaa ragum. Ishee wadaallu bisu gisee. Amma shaneen kanattuun fayyadamti beek ijoollee teenna ta qollaa soo itti gafarsa. Inyaattan Tigree bilaa min yeellam. Oromoo honena Oromoo ta'e as bahi dhumate qaraatna. Uummanni Islaamaa waan anjoo kana dhaga'e. Ani mucayyoo takka maqaa isiin tuqu tazarii iskeel gabbisaatti natti hime namni kun waggaa 27 tare Tigree wajjin dalage ati ka ammaa bootta zarii isaati wallaahi wabillahi zarii argitee amma akkatti Oromoon tun nyaatan Daawud Ibsaa umrii isaa wanni hojii dalagaa ture Tigree wajjin laal nama amanuu dura nama qoradhu baalee roobee kana waan hin jiru kun dhugaa moo kijiba beekuu dura qoradhu eessa ture maal ture Mossad ture moo CIA ture moo FBI ture moo maal ture gabaree ture maal ture aqliin akkas gaafadhu nama gaafate qofa waa argata meeshaa bar suuqii keessa deemtee jaayoo laalte namni sitti hin kennu kan as kennu jaakkii isa yoo jette qofa bitta gaafata sodaattan mucattii takkatu birrii ufii baasee kennee dhiyoo tana gaafachuu saalfadhee naan jette du'uu qabdee dheenatti birrii isii harka isiitiin lakkooytee takkatti kennitee abboo bariin saalfadhe birrii isii saalfatti kana bahar darbuu qabna baharumatti fuutee gad darbita kun hin barbaachisu asfalligime qurxummii naa nyaatu qurxummii ta'ee haa bahu namni birrii illee nyaata ammallee tuuna honoo ibxaayi wuci anchi kazi anchi karkarro min maa inni kun wuxaa hee
oltarte ammaaf utaanta si gale akkasitti deemuun importanti alaabaa Itoophiyaa uffatee akkana godhallee jira salam arrabishin xabiyaa 1960 xabiyaa dhaaba dur Itoophiyaa sana keessa dhaaboonni jedhamu jiru biyya takka afaan takka funyaan takka luka takka rifeensa takka kala gubbaa ergamne jettee bulchite akkasitti amaarri yahudan haga Haile Sillaasetti yahudan nu bulchaa ture warri hin beekne Minilik zariin isaa yahuda Haile Sillaasee mix reesii yahuda haga wayita yahudan nu bulchu kalaa inni talaaknu jedhanii nu bulchan mircaa illee qircaa illee adduma nyaatti egari wayita Mangistuu Haile Maariyaam dhufee jara fixu dhaabni siyaasaa uumame yahuda mata garagalee dhaaba siyaasatti garagalte bar jarri akkam beektu isin yoo ati dimokiraatillee achuma keessatti dhaaba maqaa Itoophiyaatiin ijaartee dhufte amaarra waan fete konservaatiiville jedhin seenan amma abin maal abin yoo ilaaltu bar maal abin jechuun amaaraa ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ dhan barakas abin ብሔራዊ ንቅናቄ amaaraa ብሔራዊ ንቅናቄ takka abin hin dhiise baram Itoophiyaa jedhara amaarri zarii waan hin qabneef Itoophiyaa qofaan sarvaayivii taati zarii yahudaa waan taateef siyaasaan beekti waa dubbifti amaarri yahudaa ta'u amaara jechuun warra qumxaa uffatu sanii miti amaara wayita jedhu baalee roobee warra qumxaa uffatu sanii miti ani warra magaalaa keessa taa'u kana warra sharrii kana sharranyochuu እነዚህ warra siyaasaa illi tora jedhamu kana agartee kanneen so amma ammoo amaara oromootti uumame kawaan inni amanu siin jedhu amantii isaa amanuu qabda dhaaba isaa deeggaruu qabda jaakeettii isaa uffachuu qabda rifeensa akka isaatti filachuu qabda yoo kanan godhin sirratti duula wal ijaaranii gojaamee afaan oromoo dubbattu nu miti sun soqadhu bakka biri abboonni kenna wanni nu barsiisan tokko waan ajaa'ibaa isinitti himaa warri hin beeyne warra Qureesha warra jedhamu kana hin beeyne diddaa nu barsiisan ijoollee deemtee tumamtee gallaan abbeellesitu gabbisoonni kan understandii godhuun importanti oromoo maraa akka Masfiin Faayisaatti yoo laaltan dogongortan achirraa jalqaba dogongorri akkuma amaaraa shawwadamtan jechuu isinillee amaarri akkasii shawwadameet abboonni keenya mintoofin mataa isaanii irraa harcaasaa turan mintoofin takka qoome xabbiqanii taran jechuudha iyyanaa quunu yaallaqut sigale ani biyya wahii yeroo ijoollummaa deemee afaan amaaraa dubbachuun haraamaa naan jedhan suutanatti manatti magaalaa dhufteetti hin qashaqashaalle afaan amaaraan dubbatin naan jedhan namni si ajjeesa akkasii agartee sanillee jira kanallee beekuun importantiidha amma oromoon warri aqlii qabdan warri dubbiin an haasa'u kun sii gale warri sharrii fi shaaxiraan hin guddatin warri niqaatii qabdu niqaatii afaan oromootii waan ho'itaan afaan amaaraatti makko soqaddoon afaan oromootii waan keessaa dhabeef warri dammaqinsa as keessaa qabdan oromoo taanee jiraannee oromoo taanee duuna warri jettanii amantan laf amaarri kanutti duuluuf lafaaf jettanii warri amantan amaarri amantiin qabu jettanii warri amantan mootummaan amma akka kaleessa isinitti himisanitti ka amma jiru kun mootummaa amaarati akkamitti buqqifnettanii warri amantan tigree jala seentaniin erkatinaa tigreetti rabbitti erkadhu yoo meeshaa sekkenet irraa furadhu wanni tigree irraa gootu kana qofa wanni silkii waliin bilbiltee isqeel gabbisaa gaafataniif hin jiru ayidiyooloojiin jara lamaanii takka nama ayidiyooloojii isaa yoo atiin fudhanne si ajjeesu diina keetii dafii ija keessaa baasa ilmi namaa kun uumaadhaan rabbiin amantiyyuu ka barbaadde amanii siin jedha asirratti asoo san hin barbaadin immaa nama waan inni hin barbaadne amanu immediately fixa jechuudha gassi dhiise rabbiin fantashiruu fil ardi garuu kana godha yoo godhuu didan booddee walitti dhufna jedhe chaansii kanaa siin kennitu shanee anammoo narra gabbeef saalihaa saamii irratti akka itti jirri itti duulan argeeti an saalihaa saamii maal taatee piipii taate hin beekon waan irraa beekun jiru suura wahii gabbaasanii jalatti barreessee kunoo akkanatti goobantitti maalii sabboontu dhugaa dubbachuuf amma namni shanee keessaa haga saalihaa saamii qabsa'ee jira nam tokkochi jira ani har'a isiin maal keessa jirtii miti hin beeku waan isiin keessa jirtu wallahu a'lam piipii ta'uu mala ta'uu dhabuu mala achi rabbi beekasa garuu namuma tokkocha shanee keessaa nama haga saalihaa saamii qabsa'ee fidame
shanee sobirrii mideena seekiri na deemi baale deemi ummata dammaysanii hin dhafu bar Eertiraa deema bakka nagayaa achirraa Minisootaa deema singilmaa misoqachuu hin deemu mucattiin tun wallo deemtee ummata keenya ka walloo jajjabeessaa turte eessa dhaqe zajaan sun eessa dhaqe har'a waan feete haa taatu oma feete haa taatu mirga isiiti haga ilmaan Oromoon ajjeesisiisin sigalee barriila waan tokko jira ani maaliif ummata keenya ka phiiphii jala deemu kanatti arabeetu wayta nama tokko gabbaasanii ajjeesan garaan isaa isa qabee dubbachuu dida gara qabe yookaan sodaattuudha akka nama ajjeeftanii miti ka isin deeggareen hin jedhu kana dayyuusa akkasii waan taateef ummata kanatti makamtu ati gartee aqlii qabu jechuudha wayta nama ajjeesan asoo amiin julde gabba'ee no sila akkamitti maaliif kanaaf isin dabalamne nu Tigreen maal kana caala maal nu goote jedheenii dura dhaabbachuu san gara qaba biira qaba xajji qaba jima qaba sigalee mitubbiin kanaaf jibbinaa baraa jiran ka asitti jaratti jibbinuu kana asitti shaneef maaliif jaalan ka afaan Tigree keessa kaanii nu caffarsiisan akka riileeshinii qabdu tana Oromootti himtee beeyti iskeen galbisafaati takkaa nuti bar Tigreedhaan walii haasoyinaa wal keessa dalaynaa jettee Oromootti himtee beeyti yoo si dhoyse maaliif si dhoyse yoomiif si dhoyse aqlii ka qabu kan of gaafata amma bar nama keessan deemanii hin sodaatanii gaafii akkanaatti nu ka'a televezyiinaan sitti haasinama yoo Minisoota dhufe amma qaata nama qopheessine nama gaafatu akka ajaa'ibaa kanatti waa gaafatu jechuudha gaafadhaa barsiisaa jirran amma rabbii galanne haa ga'u zamana sooshaal miidiyaa kana gaafadhu nama agarte qoroqqori gaafadhu cinqi nyaachisi obaas bunatti qici kashishaa tutullee itti mari gaafadhu akka ajaa'ibaa kanatti maal nuu qabda maal hedda Tigree wajjiin qoy hidhannoon keessa hidhaan keessan maal zarzariinatti takka takkaan barreessini in godha nama maaliif beeyta yoo gadi ba'an Qureesh akka baale roobee kana jira baay'ee gaafa walgahii wahii biyyaan jiru kana dhufanii walgahii jiraan an jedhan girrisaa jira girrisaa warra shiishaa jenereeshiniin kun gamaa gamana dhufaa ibaluu dhufaa girgir eessa dhufa bakka akkasii hin dhufa jedhan hin dhufaa dhagayan Qureeshiin dhufaa dhageennan bakka jijjiiran dafanii galgala wayita achi jiru hin jiru tachi bakka bareedu maaliif hin gaafata Qureesh harkan dhawu shiishaan tuutu si galatu shiishaa waan feete shiishaa illee suuxuute milee lelee bitte gaafin hin hafu hin gaafanna nuti nama gaafate qofatu waa argata nama gaafate qofatu waa hubata mana barmootattuu nama gaafate qofatu waa barata maaliif amantiin islaamaa addunyaarra guddatte maaliif guddatte hin gaafatta hin barattan dhageetta maali kun bakki kun akkana jedha himi hukmi jettaan sitti hima sheetichi amantiin addunyaa irratti gaafatamee gaafii deebisu kan islaamaa qofa kanaaf bal'ate kanaaf tokkoffaa ta'e bal'inaan addunyaarra sigara gaafadhu waan fedhe haa ta'u amantiillee haa ta'u gaafadhu babba jedhee sibirasitti akka re'eesitti hobobsee hin deemin gaafadhu ta'e qabadhu yoo gaafatte qofa understandii goota maali babba maa inni jedhi gaafadhu eessaa fidde eessatti barraa'e kun garama keessaa isaa jirtamoo eessatti barraa'e eenyu sitti hime akka kana phophisu eenyu gaafadhu ija dunuunfattee hin deemin qilee si buusa weeb keessa si buusa gibee keessa si buusa gaafadhu xayiq የጠየቀ ብቻ ነው የሚያገኙ ጋፈጥ ቆርቀቢን ኡድማን ኦሮሞ ከተኡቀቡ ካና ንቃት ያስፈልጋል ሰበመታዳን ሰሙዳን ሂደተቱ ኤገሪ ገሲሴ ሙድት ይደታ ijoollee teenne tabiyyaa san nam tokkochi siyaasaa hin barsiifne wayita hiriira illee baatuun fiidii baree agartanii jiraatan hin dhaabattu suutan deemu amma nama gir jedhee fiigu amaari tokko mana keessa taa'ee qiyyiitiin akka jiru guuruu hin danda'u ka isa dhahee hin beeku maaliif hin baran gadi buusee namni itti himu hin jiru kasitti himan waan bire amantiidhaan walitti miksii godhanii piriichiisii godhan cal'isanii sitti alba'anii sitti hakkisanii si biraa deeman kana goonee kan isin jedhan ol kaataa awwala mataa siyaatan lan alaabaa
Oromiyaa gattaa guyyaa sadaffaa guyyaa gootota guyyaa cirriqee guyyaa Baalee Roobee guyyaa Ismaa'il guyyaa maalii guyyaa as kenn birrii isin jedha. Birrii sirraa fuudhan akkana goonee as geennee zoonii kibbaa zoonii lixaa zoonii maarsii zoonii Juupiter isin jedha. Gaafa zoonii dhaabdaabas zooniin Juupiter eessa jirti bakka kam kiiloomeetirii hagam mooyyala irraa hagam achi irraa hagam dhaabbatu kana hin duraas jedhe eenyu fa'aa ajjeeste meetu ragaa meetu footoon akkana gaafata Qureesh. Sigalee xiririin hin dalagu. Hifzii quraanatti himtu. Kun siyaasaadha. Siyaasan nasbee namaa nyaata, lafa nyaata, gaara nyaata, muka nyaata, barzaafii nyaata siyaasa wata kana bisu. Addunyaan ammoo siyaasaadhaan sheeppii taati. Addunyaan siyaasaadhaan sheeppii taati. Egaa kana jenneen gaa bakka jirtanitti wal ijaara. Mataadhaan deema, lukaan hin deemina, mataan deema. Tokkummaa keessan jabeessa. Hattuu bakka maraa baasa. Hattuu hin dhiisina. Hattuu Islaama, hattuu Kiristaana, hattuu Pheenxee, hattuu Waaqeffata hin dhiisin. Qabi. Qabi. Hattuu qabuuf yoo saalfatte rabbuu sin bilisoomsin. Waan achi kennite san gaafachuu yoo sodaatte rabbi sin bilisoomsin. Namni akkanaa dayyuusa kun. Kana bahara buusanii qurxummii na nyaatu. Qabdee bahara keessa qurxummii beela hagamtu jira shaarkii jira barachi keessa. Asfalgim ayxaqmam bakka mareet ነው የሚያጣበቡ namni waan birrii ufii achi kennee malsii gaafachuu sodaatu kun eessaa dhufe kun eessaa dhufe kuni ka dhufe eessaa dhufe mallaqa achi kennitee dhaaba siyaasatti akkamitti hin gaafanne eessa goote meetu ooditiin hagam guurte eenyu kennita ati shanee jetta shanee kam eenyu liinkii qabda linkiin kan keennu fiidi ka bosonaa sanuun bilbila anattu as kenn mee linkii akkati qabdu si arga viidiyoo rakkaa jedhin kunoo viidiyoo footoo ofiin kaasan kana ka shurubbaa godhan kan as garagalchi akkanas nyaatti luuccaa mataa goote bakka maratti walitti bilbilanii mataa dheeressaa jedhanii tokko amma kan namni kudha jaha laalu tokko eenyu maqaan isaa ka Swiidin hin jiru ka waan haasoo hin beekne ka Jawaar ajjeefamu qaba jedhe tokko eenyu maqaan isaa inda arrasaan baay'isoo ka Baqqala Garbaatiif Jawaar hin dhayaa jedhe tokko eenyu maqaan isaa barreesse irratti maalummaa jedha maqaan jaraa maqaa ajaa'ibaati birbirsa fa'a wala bummaa fa'a maqaan jara achitti yoo caalashanchi jimmaal jinnii bilaashinna shayxaan inni ያውቃለሁ ለኔ ባሌ ሮቤ ይው ኦሮሞ በጋራ አይጠራም ኦሮሞን ከያመሙ እናንተ ኦሮሞ ስላልሆናችሁ ነው በአማርኛ መነግራችሁ ኦሮሞ የሚጠራው በአባቱ ነው በጎሳው ነው በበልበላው ነው በእብዳው ነው የሚጠራው ኦሮሞ አባ ጅማ አባ አጋሮ ምናምን ካልክ አንተ ሰፋሪ ነህ የመሬት ሌባ ነህ ማለት ነው ወራሪ ነህ እከለ ጅማ የጅማ ልጅ ጅማ አባት ነው ስልጤ እንደሆንክ እኛ እናውቃለን እኮ ስልጤ ኩሎ ምናምን እንደሆንሽ እኛ ስንት አይነት ጎሳ እዛ ውስጥ እንዳለ እኛ እናውቃለን ተሸውዳችኋል እኛ ኢላ ወይታ ሲረት ጀሪ ዋበሬሲቱ ኢልማን ኦሮሞ አጀንዳ ወንጀደ ሙጅራ ማልጎዳኒ ነመላይ ቪዲዮ ለጎነ ከሳ ኩሎ ለማሰዲ አፉሪ ሲተርጋል አስራ በየስ ያራስ ግሪሳን ከና አስከሰ ከላሉ ለመጅም መጅሩ ኤሚ ደብሊ ከናል አለ ግሪሳን ጀለሰነ ሪፕላይ ሳጎድ ዋና ሲታሶ እንደገይን ሰላታ ሶዋን እንቀራ እንደገይን ሱጁድ ቦይ ኮተይ ዋንጀር አረብሲቱ ኑታስ ከሳ ቁልቁለሰ ሲንጫት ጨቀስተ ያደ ከንከ ኮመንቲ ያን ከመንተ ትጎት ዋና ናሶረ ኮመንቲ ጎድ ዋና እንደጎን ጎረነ ሲሬስ ኩን ካንስሬስ ከነ ፈካታ ኦሮሞን በከሰዲት ቆደምቴ ዋንጀሩራ ሐሳያ ቱሬ በከሰዲን ኢለ ቶኮ ሸኔ አሽከረ ትግሬት ወራ ሸኔ አደብልሱ ማውፍኝት ጀር ሸኔን አንደር ከቨሪንግ ጀራ ጎጋን ጀራ ሸኔን አባውድ ጎጋን አማራ ኢትዮጵያ kana lamaan beekuun important jechuudha. Amma bakka sadii qoodamte Oromoon. Tokko shanee ashkara Tigreeti. Tokko PP ashkara Amaaraati. Irra guddaan jira SLF. Salaalee Liberation Front. Sadaffaan ka akka kiyyaati. Ka Tigreeleen Amaarrillee Tigree jedhee amanu jechuudha. Waraabessa baddaa, waraabessa gammoojjii. ለማኑ ብረት ወራበሰ ብረት ነም ተቆቸ ጀራለ ነማኑ ሰኑ አበሻ አስሐበ الفيل ለማኑ ነማኑ
maaliif gara nan harkisuun dhufe maaliif booddee Ugaandaa jala seenna Somaalee jala seenna warra kileemii godhu warra bar kileemii godhu Tigreen akkamitti Tigree wajjin namni amanee deema ambar kana dinqisiisu kanuma jarattiin tun zarii isaanii fixxee as geette akkana kunoo har'a kuni kaleessa dheengaddaami waggaa 150 miti jarana daddabiitii kanatti yaamtee zarii jaraa abaa ila shaneetu kafaa'oo waamee akka jiru ajjeese jechuudha yoo isin akka isin galu dubbiin haasoo kafaa'oo walitti dabalamne jedhanii waamanii danqaraa keessatti tokko taana jedhanii mul'isuu godhanii fixan halkan nyaachisanii obaasanii dheengadda makalaakaa irraa maal dhaneeti bar dhugaadha kun makalaakaa makana maal goote beektu nyaachiftee obaaftee jeranaaltichi itti aanan hagarraa qabamee bar hin jiru bakka bu'ee nam tokko hin beeku keessaa guurtee keessaa alaa wal ijaartee kun keessaa dhukaasetti kun asii itti dhukaasa gabbisaan iskeel gabbisaa akkam jira kana amane ani kanuma qofannaan galin iskeel gabbisaa qoradha namni kun mataan isaatu akka inni akkana bahuun gurri maalii kana olaalta saatelaayit Tigree fakkaataa qoradhu xayyiq jalan fiigin akkanuma amin jundi irratti wayita duullu maaliif amaara jala deemtenne gabbisaan Tigree jala maa deemtedhe gaafatamuun impoortaanti an informationiin ani ijoollee Wallaggaa irraa an qabu gabbisaan waggaa 27 kana guyyama tokko Tigreen addaan hin baane nan jedha Oromoon niqa sheemiin si qabnaan te shama shamal inafu ganaa guraagan si bitti sheemiin si qabnaan sheemii darbi mulqadhuu darbi sheemii gara nyaatuma machaachaal sheemii sheerii kanneen fuudhii xaqalali gumama tireshii keessa buusi ammaaf sin barbaachisu guddifachaa maalii bulgaafachaa asfalliga እንደዚህ አይነት asfalliga አሁን ኮስተር ቆፍጠን ብቻ ana babiyyaati akkanatti socho'uun impoortaantiidha galatooma mee amma nam lamaa sadii irraa yaada fuudha namni gaafii qabdan namni shanee taatan lakkoofsa shaneen Minilik Safaarii walii fakkaatti lakkoofsa 3 barreessi shaneen namni naan moromuu barbaaddu piipiin ammoo lakkoofsa 4 biltsiginnaan amaaraa lakkoofsa 4 shaneen lakkoofsa 3 nama naan moromuu barbaadaadha xigaab bilooኛል ዛሬ tokkummaa tokko tokko barraa'u nu biratti tokko amaara barreessaa ani seensisu tokko warri seentan kun ammoo dura faloo godha faloo yoo goote mala seenuu dandeettu